yontun qarshii kuma dhibbaja dallaalli kun irraa nyaata jechuudha. Lifaatii waggaa lama baay'ee nama gaddisiisu ture. Naa ofii gannoo guddaa kan jechuu barbaaditan. Mobilitiif irratti cufaa yoo barbaadde ganzaba uumaan natti kennite hin jiru. Waa hin arrabsa. Uumaa badii asii qileese. Ashamaa akkam jirtan hordoftoota keenya nagaa jirtanii biyya keessa kan jirtan biyya alaallee kan jirtan biyya arabaallee teessanii kan hordoftan isin hunduu fayyaa jirtanii nagaadha taalim ilmi kiyyaallee hunduu nagaadha. Har'a akka tasaa ta'ee oduu gaddaatan seektanimaa oduu gaddaa kan yoo isinitti jechuudha isiniif barumsa isiniif ta'a jedheeton jechuudha kan informationii ho'aa kana isiniif fidee dhufe jechuudha. So barumsa guddaa isiniif ta'a wanti akkana kun yoo isinitti muddachuun dura jechuudha of eeggannoo guddaa akka gochuu qabdan durseetoo isinitti himuu qaba jechuudha. Oduu gaddaati oduu obboleettii teenya irratti jechuudha miidhaa wayituu ishee ragee karaa Dubaay keessa kan naannoo birrii 500,000 jechuudha hojjetteetoo waggaa lama keessatti 500,000 hojjetteetoo qarshii al tokko nyaatamte waan ta'eef isa kana karaa keessatti nattaasofte turte waan ta'eef waa'ee kana dabarsiisaaf barumsa ta'a waan naan jetteef isa kana immoo isinii dabarsuun qaba. Asinummoo hagalumaatti informationii jiru kana wantan amma isinii dabarsu kana isiniif barumsa waan ta'eef of eeggannoo kanarraa barattaniitoo of eeggannoo guddaa gochuu akka qabdanidha isin galee. So sanaan dura warreen chaanaalii kana haaraa warri taatan subscribe godhaa namni biraa informationii kana dhageetoo akka irraa of eegu akka dhagaan informationii kana akka dhagaan YouTube keenya namoota biraatiif share godhaa barumsa isiniif ta'a waan ta'eef zimbiloo warii taraa ta'ee osoo hin ta'in dubbii nama barbaachisu dubbii ho'aadhaa gorsaafillee kan ta'u isin barbaachisa waan ta'eef jechuudha. Tole kaa ifama obboleettiin teenya tun Dubaay jirti waggaa lamaaf kan isaa ta'ee obboleettii lamaan qaba tureyyuu karaa naannoo waggaa 3 duratti obboleettii lamaan tiyyatan wajjin kan prosesii isheedhaa jalqabee tureyyuu obboleettii tiyya lamaanii fi isheen mucayyoon tun jechuudha prosesii isheedhaa jalqabeen tureyyuu Dubaay deemte jechuudha. So Dubaay akkuma deemten biiroo seenanii biiroo mootummaatiin deeman waan ta'eef so biiroo mootummaatiin akkuma deemanii sadiinuu hojii seenanii sadiin keessaa obboleettiin tiyya gadda karaa Dubaay gaggeesse sun yaa madaamuma bira osoo hin badin hojjette turteyyuu obboleettiin tiyya isheen xiqqoo sunii fi mucayyoon amma birrii 500,000 nyaatamte tun hin badan jechuudha. Badaniitu alatti hojjechuu jalqabanii akka tasaa taate too mucayyoon birrii 500,000 nyaatamte tun jaatti karnaanuu diraama 1,700 argachuu jalqabdee jechuudha. Yaa seeraan ala hin baddeetu jechuudha. Yoo baddanii hojjettan yaa qarshiin akka argamu hin beektan jechuudha. 1,700 argachuu jalqabdee sanaan booda yaa mindaan ishee baay'ee gaariidha baay'ee gammaddee waggaa lamaaf jechuudha nuffii tokko malee warraafillee qarshii ergaatoo mana ijaartees akkasumas immoo meeshaa adda addaa hin bittee fi oqqobii jalqabdee jechuudha. Oqqobii nama 10 jalqabdeetoo nama tokko ba'u karaa naannoo Itoophiyaa karaa naannoo 500,000 osoo hin ta'in noo gabaa gurraacha yoo jijjiiramu karaa naannoo 600,000 kana jechuudha. Oqqobii kana immoo namni sassaabu
nama saba keenya Oromoodha. Dhiira dubartii 9 fi dhiira tokko jechuudha. Qarshiin isatti sassaabamaa isatu guura jechuudha. I think ji'a ja'aan natti fakkaate. So akkasiin natti himte jechuudha. Inni kun hunduu qaamaan deemaniiti miti jechuudha. Kan qarshii kana kan erganiif jechuudha. Onlaayiniidhaan baankitiin kana jechuudha. Onlaayiniidhaan jechuudha. Akkaawuntiidhaan walitti amanamummaadhaan. So kan qarshii dubartoota biraa qobii nyaatanii isheerra yoo ga'u jechuudha. Mucaan kun qarshii na ergii jettiin. So qarshii maalii na biraa qabdaa jedheen. Qarshii maalii maal na biraa qabda. Hararraa kaate ta'u bilbila naa hin bilbilanii. Qarshii dumbulloo wanti natti kennite hin jiru jedheen mucayyoo tanaan jechuudha. Mucayyoon feentiin akkalte. Mucayyoon hin maraatte. Doom gidduudhaan bilbileen tureeyyuu yeroo san baay'een gaddi dhugaa. Miidiyaa irratti hin baasu jedheen tureeyyuu garuu beekuu qabdan barumsa irraa argattan jechuu barbaadan. So mucaan saba keenya Oromoo qulqulluudha. Haasofni isaallee aroonnoo bichaa nama qulqulluu fakkaata. Garuu gochaan isheetti agarsiise. Mucayyoon dhiiga buusse. Dhiiga jechuudha. Maraatte bakka nama bilbilee fi bakka bu'aan akkamitti miidiyaa irratti baase mucaa kana. Osoo fakkeenyaaf miidiyaa irratti osoo hin baase soolishiiniin ishee bira ga'u waan jiru natti fakkaatu. Footoo isaa osoo poostii godhee aroonnoo. Soolishiiniin hin jira yoo naan jettan deebi'ee viidiyoo kana hojjedheetu jechuudha. Isiniif dabarsuu nan danda'a. Uma bilbiltiif irratti cufaa yoo barbaadde ganzaba uumaan natti kennite hin jiru. Waa hin arrabsa. Uumaa badii asii qileesee saree wayii jechaa ta'u. Isinii galee badii asii jechaa ta'u mucayyoon hin maraattee nama bilbilee fi dhugaan isiniin jedhaa. Baay'ee maraattee dheengadda yoon dhagayuu biyya galtee ta'u. Of hin beektu nama kamittuu anaafillee naa hin bilbilee sabala bakka sabalaa turte na baay'ee nama gaddisiisa dhugaa. Namni tokko maaliif akka dhiirri tokko maaliif akka garaa jabaatu hin beeku waan halkanii guyyaa laffa'aa ta'u jechuudha. Dugda hidhattee ta'u daffirra yaa'aa ta'u hin beektan hojii madaami'aan dhufeellee isin arguu baadhu sa'aatii 24 akka hojjettan. Hin beektan dafaatii meeqa jechuudha. Dhiirri maaliif garaa akka namatti jabaatu hin beeku. Sammuu hin qabu, sammuu rabbii hin qabu. Kun qarshii namaati. Kun daffa namaati. Kun dhiiga namaati maaliif nyaatta jedheetu kan sammuu isaa keessa seenetu isa waqqasu hin jiru. Aroonnoo ani maaliif akka ta'e hin beeku ani garuu 500,000 Sabala deemtatu sabala deddeebi'aa jirti. Mucayyoon of hin beektu bakka confused taatee jirti. Dhugaan isin jedha confused taatee jirti. Yoo rabbi dheetu yoo jechuudha isheetti bilbilee ta'u yoo miidiyaa irratti naa baasii manaamanee manaalbaata wanti kun maftee yookaan immoo soolishiinii hin qaba jettanii ta'u yoo natti himtan footoo isaatiif bilbila isaatiif akkasumas immoo wanta hundaa jechuudha deebi'ee tola xafuu nan danda'a. Garuu soolishiinii waan qabu natti fakkaatu wanti kun jechuudha. Bu'aa waan qabu natti fakkaatu. Dubaay keessatti eenyudha? Seerri jirullee biyyoota faranjootaaf hojjetamanii abashaadhaan waan hojjetu natti fakkaatu. Isinii galee osoo Itoophiyaa keessa ta'ee seerri hin jiraa jechuudha hin qabu. Kun garuu biyya alaa jira. Silkii isaa cuccufuu hin danda'a whatever bakka silkii isaa gatee silkii isaa biraa baasuu hin danda'a. So kun waan jiruuf baay'ee na gaddisiisa dhugaan isin jedha. Mucayyoon amma sabala irra jirti baay'ee ofitti gadditee jirti. Qarshii waggaa 2,600 nyaatamteetu akka rifaatiin ishii duwwaatti hafeetu baay'ee nama rarte. Yoo rabbi aduu tokko miidiyaa irratti nan baasee yaada jiru nan wannoodha. Aduun wannan ammaanii jechuun isinitti himuu barbaade tokkoffaa naalbaata
bu'aa yoo qabaate maftiin yoo jiraate yookaan immoo soolishiiniin yoo jiraate deebi'eetu mucayyootaan illee riikardii gochuu nan danda'a. Yoo hin jiraanne viidiyoo hojjechuun bu'aa hin qabu dheena yaada. Garuu viidiyoo nama ani hojjedhu kun isiniif illee barumsa guddaa ta'uu danda'a. Nama hin beekneef qarshiin arginaayi. Nama hin beekneef jechuun fakkeenyaaf uqubii isin galee uqubii bakka onlaayiniidhaan sanyii leencaa Oromoo namaa akka Oromoon amma Oromootti deebi'ee akkamitti nama nyaata. Dhugaan isin jedha. Maa garaa jabaata. Ishii dhiira haa ta'u dubartiitti akkamitti garaa jabaata. Namcayyoon Itoophiyaa keessa jirti. Baay'ee nama rarte. Baay'ee nama rarte dhugaan isin jaanna. Isin hunduu of eeggadhaa wanti akkana uumame of eeggadhaa of eeggannoo guddaa godhaa jechuu barbaaditanii. Isa kana jechuu barbaaditanii baay'een isin jaalladha. Isin kabajamtoota keenyaa isin hunduu of eeggannoo guddaa godhaa jechuu barbaaditanii.